isa isaan dhiigni isaaniitti dhangala'e eenyummaa isaaniitti dhaban nutti kennani. Nuti immoo waan dandeenyuun yeroo ammaa teekinooloojiin kun akkas guddatee jira barra. Teekinooloojii kanatti immoo fayyadamnee dhalootaaf waa ol kaa'uu qabna. Googilii irras, tiiktookii irras, sooshaal miidiyaa hundarra kakkaa deemne shubbin Oromoo maal akka ta'e, huccuun aadaa Oromoo maal akka ta'e, afoolli Oromoo maal akka ta'e dhaloota barsiisaa deemna. Nuu keenyayyuu miti alagaa nurraa bara waan ta'eef ibsaa kiyya isinitti hin baay'isu jabaadhu nullee si cinaa jirra. Waliin jirraa ulfaadhu nin dhufa gaafas abshirii biqiltuu kiyyatti immoo jabaadhu waliin haasofna keessaanii bilbila kiyyasiin barreessa abshir giftii kiyya tole. Galatun. Tole yeemonni ko galatun ulfaadhu. Halkan gaarii seera. Ayyee. Moonet hin galu moonet jechaan warra komantii akkasitti shaashambaa godhan nu qayyalchaa gaazexeessituu teenya hedduu jaalannaa hedduu kabajnaa amma gaa harka keenyatti nutti makamtee jirti miidiyaa mataa ishiitis banachuuf deemti warra jala jirtan ishii fooloo godhaani wal fooloo jabeessaan dhaamsatiyya. Ani immoo asumaanuu gaaf tokko OBN irra na yaami imimmaan hin na buutee jira. Akkana beektaa asumaan. OBN dhiiftee jirti OBN dhiiftee jirti amma miidiyaa mataa ishii. Amaane kiyya yuutuubii kiyyaan yuutuubii kiyyaan itti ibsaayyee yeroo dhiyootti nan dhufa shoo mataa koo jalqabee ijoollee biyyarraa jiran iskaayipii zuumiidhaan kallattiidhaan akka haasofnutti haala mijeessaan jira abshir. Boofis holbuufis yoodhaan hin dandeessa sooftiin bashbash ispoonsaran qaba beekte. Ilaa madaa teenyarra soo guddaneettanii nukka kaasuu takka dho'itanii. Lakki yoo boollee mimmaan boobaatte abshir qaaraa ispiree qopheessa abshir. Dhageesse? Madaa keenyatti soo guddageetu ashaboo qijuu duraanuu ni beektanii ishii dhufeen boo'a. Lakki zileenii yookiin dhadhaa dimna abshir. Profaayilii kee jala tuqxa. Kistu yoo laaltaniif sanumarraa fayyadamuu illee dandeessi haamilee illee godhachuu dandeessi jechuudha. Saniifuu jabaaddu jedha ishee obboleetti. Narraa bitamuu didan isin mattuu rakkadha yoo qabu. Amaana. Maal fakkii nuti narraa bitamuu didan. Amma sirraa bitamuu dinneessa. Adifaan diddeewun isati hafte mana kanatti. Madduunis. Roozinis. Roozii maal irra? Namni bitame biqiltuu tokkitti qofa. Magaalaan Dubraan jirtu namni dhalaa fuudhuu dhiisee jira. Rabooti moo rakab. Maal jetteessa? Oh, moonetiin oola moonet subscribe godhaa dhaqaani marti keessan ishii achi jalaan ishee ergattan. Intarbii achirratti ta'uu barbaaddanii mudannoo jaalalaa qabaattanii achiin dheeyxanii dubbistanii akka ajaa'ibatti ni boochanii miti. Kunoo amaanaan nu taatee mee waliin abidachuu barbaadda. Amaanaa miskiina nama mana bituu. Lillahi rasuulis qannu. Mee fiduu jaarsa kiyya deemee kana fuudhuu barbaadu tokko fakkisee asiin. Mee deem fidime yoo dhiirummaa qabaate. Siifin du'a siifin maarree ta'a ilmoo dhallee akkatti maarree taane sanis hojii guddifnee ilmoo Jamaal baafannee Jamiilaa baafannee hangaa haadha mana kiyyaa siin jee miliqqushoo siin jee Jamaal kiyyarraa gabbuu. Halkan guutuu akkana waliin jaabultan. Mee nama isin akkana marta keessa nama akkana jaa waliin jirtan ni qabdan. Nama san fidaadha asirratti wal janaajaname tokko isin beekan hin janaajan sadii janaajan afur janaajan eessan asirra dhufu. Eessan asirra dhufu. Tabiraatuun argaja. Mee namni wal qabannee dhufnaa jaalallee yaa wajjin. Mee jaalallu maqeessa mee laa Mamadoo dhaggeeffattuun gorsa. Yoo jaalallee qabaatte mee kootu mee mana ibsa. Nan sodaadha maarreetti ni kijibdi achiinuu loqol qabdee si garsiifti. Naa kijiba garuu as kootte nan sodaadha maarreetti. Maaliif beektaa hedduu jira hedduu qabdi. Mee kafaaxetis faaxetis jala dhaggeeffattuun gorsa. Yoo dhugaan kan janaa janattu qabaatti. Halkanii guyyaa irraa tokko tokko qabaate. Mee kootu mana ibsa abbaa jaalalaatti dhufnee wal janaa jennaa jeen. Eesin hin jirtu. Eesin hin jiru. Eenyuma eesin hin jiru. Nan sodaadha maarree jaa.
Afur janaa jara shan bakka takkaa janaa jara. Yoo gamti kaate nama dhibba shantu dhufee yoo sana goina keessa akkasuma inni ijoo isa laalaa miti. Yaa boota naan dhaban labee garte. Akkasi warsaa. Shari'aan jara qabatee harka. Yoon gara karaa deebi'ee. Biqiltuu. Uumaa ijaatiin gaa biqiltuu ta'e. Miira kasaa bahi. Ijaatai. Manni kun siifoonni dawaa wayii ni qaba manni kun oguna kan laalu ati faana qabdaa. Nama hedduu wal si barsiisaa jira. Ni dheessita gizee garii mana kana ni dheessita akkuma akka lafaa kaatuma fichuu jettee kutta. Sanis Laala kan indeessu yaadaan leen jiru tokko ibsaan ayyaantummaa qaba akka kan kiyya adda kiyyaaf harka kiyyatti feena eebbise. Ayyaantummaa sana kennee du'ee jechuudha. Abbaan kiyya akaakayyuun kiyya nama dhibaa iifatu ture duratti yookaan qaallichaatti nama amanu ture. Qaalluu baay'ee keenya namoonni hedduun keessattuu Horroo Guduruu Wallaggaa keessa baay'ee beekama qaalluu guddaatu jira. Oofa sarbaa